Yeroo kana gara mana nyaataa kanaatitti deemee nyaata kana naa kenne deemu. Biini teessee nyaattan lakkii taa'ee nyaadhu fudhadhee tan deema. Nyaata kana peestaalitti naa godhi fudhadhee tan deema jedhee warra mana nyaataa kanaan. Yeroo kana mana nyaataa kanaa achaati jiru. Minishaa qaamni mootummaa itti hidhetu jira. Minishaa sammuu hin qabne. Nama sammuu hin qabne. Minishaa bakkuma argetti meeshaa waraanaa dhukaasatii deemu. Bakkuma argetti ijoollee xixiqqaa kanatti sammuutti qabaatii oolu. Nama akkasiititti meeshaa hidhe. Kilaashii abbaa rasaasa 40 nyaatu itti hidhe. Yeroo kanatti obboleessi kiyya kun dhaabbatee nyaata kana eeggata. Amma nyaanni sun peestaalitti guduufamee kennamuufitti intala hojjettuu mana sanaa turte san wajjin dhaabbatee TikTok ilaala silkiidhaan. Haati mana sanaa immoo mucaa obboleessa kiyya kanaaf nyaata san guduuffatee jirti. Saati kanatti minishaan kun taa'ee jira. Waa tokko hin jenneeni na barbaaddee jedheen obboleessa kiyya kanaan. Obboleessi koo kun karaa mirgaa hoggaa akkas ofirra naanna'ee ilaalu xiyyiitiidhaan qaaruu obboleessa kiyyaa na jalaa rukkute. Qaaruu obboleessa kiyyaa na jalaa rukkutee tachumatti na jalaa gombise. Yeroo kanatti achumaa yeroo minishaan kun achumaa fiigee ba'u poolisoonni dhufanii turan. Poolisoonni yeroo dhufanii turanitti poolisoonni gara mucaa isa kufee obboleessa kiyya kanaatitti fiiganii minishoonni gara waajjira poolisiitti isa fidanii deeman. Achittuu lola guddaatu ture. Namtichi kun mucaa akkanaa kana galaafatee deemee hin hidhamuu jedhan. Lakkii jedhu qaamni kaan hin hidhamuu asumatti ajjeeffamaadhu. Qaamni kaan deemee haa hidhamu lakkii jedhan. Kanuma gidduutti lolli ka'ee kanumarraa namticha kana miliskanii fuudhanii deemaniituma minishoomtumti hiriyootumti isaa kun fuudhanii deemaniituma mana hidhaa isa galchan. Akkanatti galaafate koodeen koo minishaa sammuu hin qabne kan mootummaan itti hidhe rasaasa abbaa 40 nyaatu kilaashii itti hidhetti obboleessa koo kanaan na jalaa galaafate. Kana dhugaan jiru. TikTokii kanarratti akkuma agartan sinis mucaan kun hin qalamee mucaan basmaan boolladhee qalame sun isa kana jechaatii turanii. Kanaanis as ba'eef mucaan kun isaa miti jechuu barbaadeen mucaan kun haalan ittiin du'e haala suukkanneessaa isa kanaan galaafatame koodeen koo. Malee qalameetii miti mucaan kun. Isa darraatti raawwate sanii miti. Magaalaa Gabra Gurraachaa Salaalee keessatti kan raawwatame kun. Halkan keessa toora sa'aatii 1:40 koodee koo kana na jalaa galaafatan. Kanan jechuudhaaf as ba'e gara TikTok laayivii kanaatti. Kanaa miti mucaan inni qalame sun. Inni kun rasaasan mataa sana jalaa buruqe. Kana buruskan. Qaarusaa na jalaa buruskan. Qaarusaa yookaan illee isaa buruskanii karaa qaaruu maddii isa baasan. Kanuman jechuu barbaadani waan biraa jechuun barbaadu. Warri madaa keenya irratti immoo soogidda nastan. Warri obboleessa koo kana waliif gadi fuutanii deemtanii finxaaleeyyiin adda addaa mucaan kun qalame sanii baga qalame warri jettan. Ani homaan jedhu. Waaqayyoonis gumaa obboleessa kiyyaa naa barbaada. Gumaa obboleessa kiyyaatis uummanni Oromoo jira naa baasa. Ani homaan jedhu. Garuu warri finxaaleeyyiin madaa kooti irratti soogidda nastan. Warri madaa kiyya irratti soogidda nastan akkas jettanii. Ani homaan jedhu. Uummanni Oromoo garuu gumaa obboleessa kiyyaatis naa baasa. Waaqnis gumaa obboleessa kiyyaa hin gatu. Gumaa obboleessa kiyyaa Waaqayyoon naa barbaadu. Homaan jedhu. Kana xiqqoo obboleetti waan siniin jettu qabdi waan ta'eefu xiqqoo ishee wajjin wal sinquunnamsiisaa xiqqoo haa dubbattu. Sagaleedhaan sinquunnamuu barbaaddi. Ashamaa akkam fuune nagaa jirtu ijoollee Oromoo. Duraan dursee wanni obboleessi koo afaan Amaaraatiin haasa'eefi warreen holola sobaa qarshii sassaabuudhaaf jedhaniitu kiisii isaanii guutuudhaaf jedhaniitu holola sobaa miidiyaarra waan daddabarsaa turaniif inni nurra ga'e kun salphaa miti. Madaa keenya irratti soogidda nu nasannasu laayikii koomentii sheerii argachuuf jedhanii jechuudha. Wanti nurra ga'e wanna gadda guddaarra jirra. Gadda keenya irratti gadda nu dabalu. Wanni inni guddaan nu madeesse isa kanaadha.
obboleessa keenyarras kan ga'e salphaa miti. Mucaan waggaa 17 illee isaa dhahamee iddoo nyaata fudhachuu deemetti hafuu jechuun baay'ee nama madeessa. Baay'ee namatti ulfaata. Warreen kaan immoo madaa keenyarratti soogidda yeroo nasannasan yeroo itti nurratti firfirsan baay'ee nama madeessa. Kana baay'ee kan nutti dhagahame yookaan warra sheerii koomentii maal sassaabuu fi miti kana sa'aatii kanaan asirratti dhiyaanne jechuudha. Obboleessi koo kana barbaaditee miti. Warreen holola sobaa wanta qabatamaa hin qabne qarshii isaaniitiif jedhanii dubbii sobaa sassaabanii fuudhanii suura isaa kan iddoo biraatti darraatti kan uumame kan biraa. Ansalaalee Gabra Gurraachatti obboleessa keenya irratti uumame kan biraa. Kana walitti fuudhuudhaan dubbii sobaa nurratti firfirsaa jiru. Ijoolleen Oromoo tokko taatanii akka kana nurraa dhaabdan. Warreen kan akka nurraa dhoowwartan nuyi waa'ee qooqa addaa hiruutii miti asitti taasaaru. Keessi keenya madaa'eera. Lapheen keenya madaa'eera. Madaa keenya irratti akka soogidda nurratti hin firfirsineedha kan barbaannu. Karaa biraatiin immoo obboleessa kiyya kanaan iddoo jirtaniin sagalee naa ta'aafi. Sababiinsaa kan obboleessa koo ajjeese qaama mootummaati. Qaama mootummaati gizeen siniin jedhu kan mootummaan kilaashii hiisise. Nama sammuu hin qabnetti iddoo arganitti nama baqaan kilaashii qabatee kan deemu nama sammuu hin qabneedha. Wanta baay'een raawwataa jira. Kan obboleessa koo bichaa miti. Abbaan manaa kan haadha manaa irratti dhukaasaa jirudha. Obboleessi kan obboleessa irratti dhukaasaa jirudha. Qaamni minishaa iddoo adda addaatitti masaaraa isaanii qabatanii isa bakka wannoo isaanii masaaraa san qabatanii nama sodaachisuudhaan hiyyeessa homaa hin qabne deemanii haamaa yeroo haammatan illee haama isaaniitirraa dhiisisanii kan keenya nu haamaa jedhanii dirqisiisanii kan isaaniitirraa kaasanii kan isaanii kan kanaamsisatanudha. Minishaan Salaalee Gabra Gurraacha kan jiran jechuudha. Sagalee nu ta'aatoo qaamni seera qabeessa Gabra Gurraacha irratti kan hoogganaa kan ta'e kan jiru yoo ta'e warreen kan teera jala akka nu oolu jenna sagalee nu ta'a. Warreen akkanaa kanarraa kilaashii jiru kanarraa nu fuudhanii humna isaanii nurratti ilaallataa jiru. Dubbachuu hin dandeenyu hin sodaanna. Hoo dubbatti obboleessa kee dhabda. Hoo dubbatti haadha kee dhabda. Hoo dubbatti hiriyaa kee dhabda. Hoo dubbatti ollaa kee dhabda. Hin sodaatta. Homaa asiis gara biraatis dhufaniiti miti kan nu miidhaa jiran. Warra nu keessa jiranidha kan nu miidhaa jiran. Warra kan keenyadha. Kanaafuu zim jedhanii meeshaa waraanaa wanta adda addaa warra hin taanetti kennanii akka nu hin miine jenna. Kana biraan warreen qooqa biraa dubbatan nuyi qooqan wal hin irru nurraa dhowwara sagalee tokko ta'aatoo wanta dhugaa ta'e akka dubbatan wanta dhugaa ta'e akka dabarsan kanaadha kan barbaannu. Obboleessi keenya hin qalame osoo hin ta'in rasaasan itti dhuka'ee kan du'eedha. Kunis salphaa ta'uu miti garuu madaa keenya irratti soogidda akka nutti himu. Diraa keessan jennaanii galatooma. Yaa ta'u waan Eeliyaas ani hin boo'u. Uummanni Oromoo namaddii dhaabbateera hin boo'u. Hiriyoonni isaa baay'een namaddii dhaabbateera hin boo'u. Wanti na boochisus hin jiru. Garuu gumaa obboleessa kooti lafatti hin dhiisina. Waaqnis lafatti hin dhiisu. Ani kanumaan jechuudha. Galatoomaa. Biree galchee shintee waan tokko jettu. Sagalumaan. Sagalumaa seeni. Yaa'u isaan kun obboleewwan mucaa Gabra Gurraachatti boqote biiniti. Obboleeyyan isaa sadan jiranidha. Warroon as jala jirtan sirriitti rikoordis godhachuu dandeessanii dhaggeeffadhaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa akka mooltaniin jedha. Ani maqaan koo obboleettii Biinitii Biraaneen jedhama. Akkuma beekamu ani gumaa obboleessa kootii baasuu hin danda'u humna hin qabu qaama miidhamtuudha. Obboleessa koo kana baay'een jaaladhaani. Ani yoon qaama miidhamtuus ta'e yoon rakkattuus ta'e uummanni Oromoo immoo baay'eetu jira. Uummanni Oromoo kun nu duukaa bu'ee uummanni Oromoo kun nu wajjin ta'e akka gumaa obboleessa keenyaa nu barbaadanii jedha. Maaliif warreen afaan ambiraa dubbatan jechuudha. Warreen afaan ambiraa dubbatan nuyi qooqanis maalidhaanis waliin qoodnu tokko garuu namoonni tokko wal qoodaa jiru nuyi amma siyaasa keessas galaan jiru nuyi rakkina keessa jirra waan ta'eef obboleessi keenya
Footoosaa warra Amaariffa dubbatan kanarra miidiyaa hawaasaa kanarra firfirsame isa kanaadha kan qalame suni. Basmaam jedhee qalame sun baay'ee namatti dhaga'ama. Nuyi samma yeroo kanatti miidiyaatti baanee miidiyaa hawaasaatti baanee kana haasa'uuf osoo hin ta'in nutti dhaga'ameeti hin qalame kan jedhamu sun kana duraa rasaasan illee isaa yookiin qaaruu isaa dhahamee obboleessi keenya kun miidhamuu isaa osoo nutti dhaga'amaa jiru amma immoo hin qalame waggaa jedhamu kana baay'ee garaa nama nyaatas baay'ee garaa namaa gubas. Obboleessi keenya ammas taanan rasaasaan rukutame malee hin qalamne. Lammaffaa mana nyaataa dhaqee nyaata fudhachuu dhaqee osoo obboleessi keenya kun minishaan kun taa'ee osoo jiru osoo iirfoonii gurra lamaanitti godhatee jiraachuu baateewu hoggaa namni kun isa waamu kan xinnoo ishiin qulqulleeffatu. Iirfoonii gurratti godhateetidha inni dhaabbatee too tiiktookii ilaalaa jiru intala hoggaa 12 wajjin intala warra manichaa wajjin tiiktookii kana ilaalaa ture iirfoonii gurratti godhate. Si gurbanarra dhaabbattaadheeti gaafa kanaadha sagalee guddaadhaan gaafa itti jedhuuni ofirra naanna'eeti malee osoo iirfoonii san godhachuu baatee raateewu obboleessi keenya kun akkasiin miidhamu sagalee namticha kanaallee hin dhagaatu. Kanaafuu ani waanan jedhu sin qabu jechis na yalaa badaa jechis natti irrata. Kanaaf waanan jedhu hin qabu biinini miidhamee manaa ba'e yookiin rakkatee manaa ba'e yookiin beela'ee manaa ba'e osoo hin ta'in ofiin danda'a. Ani akkuma beekamu mindaa nama tokkootiinidhaan an jiraadhu. Xinnoo ishii hin ulfaata. Kanaaf waan ta'eef ofiin danda'a. Ati nan dandeessu waan ta'eef ani ofiin danda'a. Dura haadha kooti jiraate. Garbuu Biiniyaam Tashoomaa abbaa isaa Tashoomaa Girmaa fi haadha isaa Wabisheen Wobiraa irraa bara 1999 magaalaa Tulluu Milkiitti kan dhalate yoo ta'u, dhalatee waggaa 9tti mana barumsaa magaalaa Garba Gurraachaa sadarkaa tokkoffaa qeeratti kan eegaledha. Barnoota isaa barachaa bara 2015 aartii Oromoo guddisuuf leenjii garee Hawusoo Artist Alii Birraa keessatti leenjii fudhachuu eegale. Haaluma kanaan osoo jiru haati isaa dhukkuba dawaa hin qabneef bara 2016 du'aan boqotan. Haaluma kanaan osoo jiru madaa isaa hooqachaa abdii osoo hin kutatin aartii waan jaalatuuf gara aartiitti deebi'ee garee Artist Alii Birraatti eebba marsaa tokkoffaa fudhate. Biiniyaam nama cimaa fi dandeettii addaa qabu waan ta'eef bara 2017 garee mataa isaa garee nan jibbin jedhu moggaafatee leenjisuu eegale. Yaa ta'uyyuu malee maal godhu baraa fi saree hin kasasan jedhu. Haaluma kanaan osoo jiru gaafa guyyaa 7 ji'a 3 bara 2017 halkan keessa sa'aatii 1:40 irratti du'aan addunyaa kanarraa boqotu. Akkam jennee dubbannu eenyutti maal himannu erga hunduu nyaatee eenyutti immoo abdannu. Inni immoo Biiniyaamii eenyu jedhee si waamu akkam gara jabeessaa arguutti si dhaggamu. Seseegaa nutti deemtaa alaala gaafa dhuftee nutti maddu biinii koo mirga moo bitaa kuftee nutti maddu biinii koo mirga moo bitaa kuftee. Lafeen biinimmoo qoree ta'ee ganaan nama meeqa waraanate. Eenyumaaf tolatanii yaadinaa. Rakkoo gonfoo nyaata diimiti kan qabu jiru. Kaayyoo lammii isaatiif qabu. Isa gonfoo isaa waan biraatti seena. Ilmi koo waan biraatti fuudhutti kan jiru. Isin immoo waanuma fedhee bitoo ta'e waan jammartan kana. Kaayyoo isaa galmaan gaa waaqayyoon galmaan akka geessu isinaa gargaaru waan biraan jedhu. Jireenya koo keessaa jireenya ani yaadadhu. Jireenya koo keessaa jireenya ani gammachuudhaan jiraadha jedhee yaadadhu. Bara firii nyaadhee, firii dubbadhee, firii dhugee, rakkoo uummata koon arguu, rakkoo maatii koon arguu, rakkoo biyya koon arguu, Oromoon du'e Oromoon buqqa'ee dhaga'uun arguu, kanan nyaadha, kanan dhuga, kanan bita, kanan dibadhan jedhu. Baran garaa haadhatiyaa keessa jirudha. Barri ani firii jiraadhe. Amma ifan garaa haadhatiyaatii ba'e biyya ormaatti rakkannee saba keenya qalme arginee iyyootii teenya keessatti makaraa siqaayii keessa garaa haadhatinnitii banan
hiyyummaaf gadadootti kaane hiyyummaaf gadadoo keessaa tattaafana jennee biyya ompaatitti facaane biyya ompaa keessatti du'a Oromoo arguu dadhabne. Barri ani firii nyaadhee barri ani firii jiraadhee barri ani nagaan jiraadhee barri ani gammachuun jiraadhee baran haadha kee garaa keessa jiru san bichaadha Oromoon. Alatee ilmi namaa gaafa haadha ofii garaa keessa jiru malee namni tokko alatee gammachuu tokko hin qabu eenyutu.